أنا برد وأنا أركتي في قبة وأنا مكمل رانقولي. سأبرد ما يروح دبرتنا تجيني نجاة ترتي. يا ريش كسبرة جو سبران جري. شيء بيكم. ساو باش ما نكانت توجو جتشون درنين جتشونا. وانت ستروف مو بس بتشوف قباتي. سيرود البيت أنا شافكم صاروا. دانو ما نكيسني توقع. قوي شوفوا لسانين أرجعني هجوجة تاني ترون نان جنة. كنافو سانتو مال. أما ها لا جيفن سجيس ويا مو نتم ويا jadi كنا لكيس ناريس كنا لكيس siwa ya kan كنا لكيس komputer cabut esok كمبيوتر مالي ini tuh ini teh kajalan lah kamu timah nuafta كنا لكيس wander ke mana masuk siswa kita agak tipe positif sampai tak kan 이지 스타리마 지라 스타리마 siwa 나 두개 oh ini mau jalan juga ha ya saja mana gaafa seentu barbararra gaafa seentu furtuu abaaboo jala ka'ee jira abaaboon qabdee argachuu dandeessa ganda rakkisi na sobdee tataana sila jeesu achuma jirtu miti mana isaa seenatuni balbala isaa dura abaaboo jala furtuu jira furticha akka argattanii balbala isaa manaa seenaa achi booda kompiitarichaan argattu jechuudha daddafaa tooni ilaala tooni na beeksisa tola maalirraa qabdaa ganda rakkisi maalirraa qabda ganda rakkisi afaan hin caalu jettu argatanii yes dafaa fidaa ba'aa naannuma birootti ol arginaan dafaa dhufeenis ta'e osoo na sobdeef ta'e reeffa kee dhibbaa
Isa warri siire fega sila kisa. Saya berarti memboboin akan ira tebe. Hello. Gana lakkisanii rooma bayera. Artiskiin na bira jira. Eeka. Waan hojjennu dursineetti yaana nuti. Hojii keenya iftoominaa fi tooftaadhaan hojjenna. Eessatti fidu? Tole dhufe. Tole. Biroon seenaa jira. Maalan ture jetteeti. Dhufuuyyuu hin barbaanneen ture. Har'a hafuurra bora fedhimma koo sana xumurachuu wayya jedheen. Tole siifan bilbila. Dafee bahuu yaala. Tole. Mana kana keessa siifuu jiraachuu dandeenyu miti? Akkam? Ammoo hin baay'isnee. Moo callisuu keenyatu sodaa sitti fakkaachaa jira si? Nagaa miteeti? Ati moo maal taate? Hundaafuu hardiskii kiyya naa kenni. Hardiskii maali? Seenaa. An akka deebii cal jedhee kanan si dhiisu sitti fakkaate. Isa biratti faayila baay'ee ofirraa qaba. Hardiskii kun naaf kenni. Obboleessu. Ana hardiskii kee nagarre. Bakka gatteetti deemee barbaadadhu. Hoo. Ilaa seenaa. Latiin akka namoota kaanii na dhiisa jettee yaadi. Dafii naa deebisi. As dhaabbattee natti hin iyyin. Ani hin argine. Moo si dhaggeeffadheennaan gootummaan sitti dhaga'amaa jira. Mateoodha. Kaleessa bilbilli kina didinaa natti fuudhe. Dhiifamu. Osoo sitti hin himin. Tole rakkoo qaba. Akkam? Seenaatu fuudhemni hardi diskii kee? Dhiifamu. Anaaf dhiifamni kee maallaa godha? Bakka barbaaddanitti gattanii dhuftanii naan na gaafattu? Akka kanatti itti fufnaan meeshaa mana keessan keessaa gattanii dhuftanii na gaafachuun keessanii nafu. Xiqqooma isheellee saalfattu wanta na gaafattee addaan baafatinitti gaafa dhuftee natti iyyitu. Isayyuu hardi diskiidhaan qabattee kan garaa keetii dubbattee kaate. Seenaa. Dhiifamu isheetu fuudhee natti fakkaate. Tole hardi diskii jettee naaf kenni. Nan deema. Wanti ta'e si fadhu xiqqoo turtu. Lakki nan ariifadha. Hojiin dhiisee dhufe hin qabu. Sittan qoosi. Si adeemsa yoo malee mituun harka hin jiru. Wanta akkasii kan hin jaallanne hin beektu? Moo rakkina namatti qoosuun abshaalummaadha? Sittin qoosee tasgabbaa'e. Hoo. Maal akkas dafanii yaaruun? Haalli kee na arsee jennaan. Garuu akka nuti kana barbaannu akkamitti barti? Moo jalqabuma kompiitericha asitti nu jalaa fuusisi? Ani maal siif godhu? Wanti guddaa waan barbaadu argachuu keeti. Natti baruun barbaada.
Yeroo hundaa ati ija keenya jalaa kan dhokan hin beekta miti. Hundaafuu wanta sirra jiru. Amma kana si barbaachisa jechuudha. Baay'ee na gargaaruu yaaduu keef galatu. Rakkoon qabu. Siif kana caala gochuudhaaf qophii akkan ta'e sitti meera. Yeroo hundumaa akkas waliin jirutti yaaddi. Waan akkasiif yemmuu akka hin taane irra deddeebi'ee sitti meera. Akka nama wal beeku tokkotti yeroo rakkoo fi yeroo gammachuu tolbara dhaabbachuu dandeenya. Kanaan ala garuu homaa tokko iyyuu narraa eegi. Rakkina kottu waan na gargaarteef kana na gaafachaa jirta taanaan dhiisuu nan danda'a. Loon isaaf miti. Rakkoon qabu yeroo biraa bal'inaan haasa'uu dandeenya. Tole ani deemu kooti. Galatoom. Rakkoon qabu. Hojiirraa naariiti jechuudha. Lakke. Ani sin ariini. Situ farii. Ammaal godhee nu faree. Ilaa. Manni kun mana hojiiti. Akka mana dhugaatii saatii barbaadan ba'anii saatii barbaadan galan miti. Lammatamuu gara fuulduraaf yoo si fayyadeef. Hojjetaan yeroo hojjetu malee yeroo odeessu irraa bareedu. Anyways, nagaadhaan deema. Sitti himu an seenaan maal akkan hojjedhu bareechee hin beeka. Eenyuyyuu natti himu tolee. Asii waan hin gadhiiseef hojii dhabdi jettee yaadina. Biiroon barbaade seenee hojjechuu nan danda'a. Sanuu harka koo dhungatanii na simatu. Dhugaamoo? Milkaa'e. Waan kun akkas eeggatu sitti miin ture. Yoo hima diddee maaliin didduu jedhu iyyuu. Okay. Asuma dhaabbachaa jirta mayyuu. Natti qoosaa jirtaa? Ani yeroo qoosaa kamiin qabaaf hin qoosaa. Amma dhaqi ba'e. Ani hojiin qaba. Saatii kanaa kaasee mana kana keessatti si arguun barbaadu. Ba'e. Amma nan ba'a. Waan gochaa jirtu kanatti garuu hin gaabbita. Siin godhu taanaan an seenaa miti. Dhaqmee sanaaf goota. Ana qofaa miti. Manichi ni boqote. Kam siftee? Hardi diiskichi sumadha? Yeesu. Ani iyyuu amma argutti namanneen ture. Kunoo, faayilicha fileeshirratti si dabarseera. Garuu immoo akkamitti harka booraa galuu danda'e? Moo kompiitaricha keessatti nu jalaa fuusisee ta'a? Nuti waan barbaannu argannee jennaan maal nu galche? Maaltu nu galchu? Tokkoffaa irratti namichi kun nu hordofaa jira jechuudha. Kun immoo anaafis siifis gaarii miti. Lammaffaa irratti immoo kompiitaricha isumatu fuudhee ta'uu danda'a. Nuti barbaannee dhabnee inni argachuu isaa immoo feerii miti. Lati, aara jirta bara. Amma sadhiisiiti. Faayila barbaadaa turre argachuu keenyaaf gammaduu qabna. Maaliifan hin aaru? Hamma kana hunda barbaannee nuti dhabnee inni akkamitti akka salphaatti argate? Hin aariin.
Guyyaa kana hundumaa na waliin kan dadhabaa turesidha. Kun immoo anaaf waan guddaadha. Hiriyummaa kees natti argisiistee jirta bara. Nama olmaa kee deebisu naa godhu. Haala kee yeroon ilaalu na gaddisiistee turte. Faalicha barbaadee dursee argadhee sarpiraayis gochuu yaadeen ture. Garuu naaf hin milkoofne maal godha? Naaf gadditee akka na waliin dadhabaa turte nan beeka. Ammas taanaan immoo kireeditiin isaa kan keeti. Ati nama guddaadha. Hin aariin tole? Tole dhiise. Deemee kompiitaricha caalaa keessa. Baay'ee nu bira tureera miti. Anis namoota dhufu sana booda eenyu akka ta'e itti agarsiisa. Yeah. Giftii tarkaanfii sirrii fudhatti. Kanaafin sitti maa tureem? Amma manichi iyyuu boqote. Yaa akkasuma yaalaala. Amma jabaannee hojii keenya irratti xiyyeeffachuu qabna. Amma kaasee kaayyoo keenya guddaa kan ta'u qabu bu'aa gaarii argamsiifnee akkamittiin obbo Guutaa gammachiisuu qabna. Kanaaf immoo hundi keenya yoo dhimmamuu qabna. Sirriidha. Ati kallattii barbaachisu nuuf kenni. Ani immoo namni hundumtuu xiyyeeffannoo isaa hojiirra akka godhatu sirriittaan hordofa. Baay'ee gaarii. Akkasitti hojiif kakaanii yeroo wal onnachiifnu bu'aa guddaa argamsiisuu dandeenya. Ati haaluma kanaan ijoollee dadammaqsi. Borummoo walgahii qabannee irratti haasofna. Akkas wayya. Yaada gaariidha. Asumaanis waasi mariisisuufan ture. Maal? Mucaa ollaa kanaa buna danfistu beektamte? Eeyyee, eebbisee miti? Eeyyee, eebbiseedha. Isheedhaan iddee seenaa kana fiiduu yaadeen ture. Kaka'umsa hojii guddaa qabdi. Kana irratti immoo sooshoolojii baratte. Osoo dhufti waan nu fayyadu natti fakkaate. Rakkoon qabu. Haa dhuftu. Baay'ee gaarii. Boora akka isheen dhuftu goonee haasofsiifna. Tole. Galatoom. Kanaafuu kennaa kee kan fuudhee ana soon taane seenaadha. Yeroo amma kan hundumaa kan dadhabaa ture dhugaa kana sitti agarsiisuufi. Baga dhugaa sabartii. Amma naaf bilkaa'eera. Deebishu. Akkas miti. Akkamiin dhari? Mee natti himu? Yoo xiqqaate illee na gaafachuuf yaaluun sirra hin turre? Waan barbaade illee yoo ta'e guyyoota gaarii waliin dabarsiniif jettee tasgabbooftee na gaafachuun sirra hin turre? Ati garuu Maalin godha Deebishu? Yeroon harka kee irratti argu miira keessa galeetani. harka koo irratti argite jechuun anatu fuudhee jechuu miti. Yoo xiqqaate na gaafachuu dandeessa turte bara. Sirriidha balleesseera. Garuu ati akka ofii kee fuuteetti natti deebiste. Ani kennaa maalii akka bitte hin argine. Inni harka koo irra ture kan koo ture. Ati garuu carraan ittiin si hubachiisu iyyuu naaf hin kennine. Kanaaf dubbicha tasgabbeessuudhaaf jedhee siif kenne. Lammatammoo giiftiidhaaf bittee waan turteef akka ati gammaddee isheef kennituuf jedheen deebisee siif kenne malee kan koo ture.
Deebishu. Ifam. Akkas gochuun narraan turre. Wantoonni tokko tokko walirra dhufaniitu miira keessa na galchan. Please. Ifam. Rakkoon qabu. Muriif irraa baradhu. Hariirummaan hiika guddaa qaba. Caala akkamitti akka si galateeffadhu hin beeku. Namummaa nutti agarsiisteef immoo guddaa galatamu. Rakkoon qabu. Waan gaarii hojjechuun ofumaafidha. Hamaan mataasaaf gaariinis mataasaaf jedhama mitiire. Garuu baay'ina rakkistani. Dhimmi kun otoo irratti baramee jiraatee hojii kiyyarraa akka naadhisu beekta miti. Inni sirriidha. Humna keenya ol waan nutti ta'eef ifama guddaa si kiisna tole. Rakkoon qabu. Isin waan barbaadan argannaan deebiin achumaan baddee hafte ka. Lakki miti. Yeroo biraa dhuftee si dubbisti. Lama taanee qooda dhufnu jedheen ani kompiitaricha fidee dhufe. Nan qoose. Hundaafuu sin baga gammaddan. Kan koo rakkoon qabu hin yaaddahin. Galatoomi. Tolaa siif haa gammadu. Amma nan deema. Booddee wal barbaanee laaqana waliin nyaata. Tole. Tole haa ta'u. Deebishu. Al tokko si dubbisu. Amma hin danda'u deemaan jira. Baay'ees miti. Just deeqaaruma lama qofadha. Hin danda'u siin jedheera. Deebishu. Akka natti aarti beeka. Garuu dirqama haasa'uu qabna. Haasa'u? Hanga irratti kan haasofte hin beekne. Har'a akka badii hin qabne yeroo bartuudha haasa'uu qabna kan jettu. Isaaf miti. Garuu deebishu. Deebishu al tokko natti haasa'e. Deebii. Araddaa kutaatti aanu. Akka nu hubachiisu wayii yaaluuf jennaan dhiisee deema. Waaqa seera waan biraan keessa nan galchini balba duraan adee. Jedhi kabaroo hojii dhabdummaa gaarii siif haa ta'u. Maaliif nama waliin deemtu? Si wajjin. Ati dubbadhu si beeka wayi qofaati. Al takkatti hojjetaa lama waliin ergu.